yoo yana genni balaadha gabbudaatu jirtu nama isaan nagaa fayya qabdu guyyoo Awurooppaa jirman aan jedhu dhiyen kana miidiyaa hawaasa kan tiktaak dhiyootan itti dabalame namni cufti xiinxaltoo siyaasaa ta'e namni cufti histirii seenaa sitti himaa cuftiin xiinxalaa cufti mal jireenya si barsiisaa cufti waan beekuuf waan hin beeku walitti qabee laaqan arge warri Itoophiyaa leellus hawaya Itoophiyaa amma wayaa rongaadee bicaa qayyadhaniin tan keeyyatu kun hedduun isaa Oromoo Madagaskaarii dhuftee yoodhan arge. Madagaskariin tunin kontinentii Afrikaa keessatti Afrikaan himan malee gargalaan Indiyaa dhiyaate. Itoophiyaa irraa Finfinnee irraa haati Madagaskaar dhaquuf yoo xiqqaatu kiiloomeetira 3,200 ol deemtaa jechuudha. Biyyoota hedduu jidduu tan jira. Biyyootanis Afrikaa kun Ugaandaa, Tanzaaniyaa, Keeniyaa dabalatee biyyoota hedduu jira. Oromoon labsuun haatee Finfinnee dabalatee Itoophiyaa guutuu waraanaan dhuunfattee jedha. Loon oofa dhufte. Madagaskariin tun ammoo odol gubbaa jiraata laf galaanaan marfamti. Angaafiin tiyyaa Oromoon gaafa achi kaatee godaantee dhufte kana galaan sun akkamiin taakkiti? Markabaan taakkiti moo xiyyooraan taakkiti moo markabaan taakkiti akka nuun hin jedhu loon baay'ee qabdi loon kun dhufte Oromoon. Xiyyooraan taakkiti akka hin jedhu xiyyoori gaafas hin jiru. Warri Itoophiyaas waan kan laalee dhufu.